kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota teenya dhaqastoota ilmaan Oromoodha ashamaa jirra jirtu nagaas isin gaafachuu hin irraanfanne kan alaas kan manaas kan biyya ambaa keessatti argamtanii fi kan biyya Oromiyaa keessatti argamtan hundumti keessaniyyuu jirra jirtuu isiniin jechuu fedha mee nageenyi keessan akkamii nutis ilmaan Oromoo bakkuma adda addaa teennee sagantaa keessan hordofuudhaan miidiyaawwan adda addaa dhageeffachuudhaan galata keessanii fi qabsoo isinirra jirtan kan dhageeffachaa jirru isiniif galata galchuun barbaada. Keessumaayyuu barri kuni bara guddoo daran tan nama gammachiiftuu fi warri hordoftoota amantaa muslimaa ramadaanni akka gahee sagantaa keessan irratti argamtanii bagaa bara kanaan isin gahee isiniin jedha. Caqastoota amantaa muslimaa keessumaayyuu kan mootummaan kun irratti xiyyeeffatee fi jaallattoota amantaa kana hordofan irratti gocha miidhaa gidiraa fi ajjechaa kan raawwate mootummaa wayyaaneedha. Rabbiin mirga keessan haa godhu jedheetiin Rabbiin isiniif kadha. Hawwootaa fi jaallattoota amantaa muslimaa keessatti kan mana hidhaa keessa jiranii fi abbaa isaanii kan irraa hidhame ilmaannan isaanii maatii isaanii keessatti har'a kan jaalala guddaa qabanii fi kan itti gaafatamummaa maatii isaanii fudhatanii har'a mana hidhaa keessatti ramadaana kana geggeessuudhaaf qophii qophaayaa jiran osoo nagaa isaan hin gaafanne bira dabruu hin barbaadu. Keessumaayyuu ulumaawota keenya sheekota qabsoo guddaa kan taasisan amantii muslimaaf hanga ammaatti wareegama guddaa kan taasisan haasofni ani haasa'u kunii fi jechi an jedhu kun kan isaan hanqatu gargaarsa rabbii keenyaatiin kan ammas itti boonnu rabbii keenya waan ta'eef jabinaa fi cimina isinii hawwa. Akkasumatti ummata Oromoodhaa wal cina dhaabbattanii wal gargaarsaan wal danda'uudhaan wal jaalachuudhaan gaaddisa tokko jala dhaabbattanii maatii keessaniif olloota keessan akka gargaartan isin gaafadha. Gargaarsa rabbiitiin jaalliiwwan teenna qabsaa'ota ilmaan Oromoodhaa kan wareegama taasisan keessumaayyuu waggoota hedduu waggoota 43 ol kan qabsoo guddaa taasisee VOA sagalee afaan Oromoodha. Kan broadcastiin isaa kan Ameerikaa irraa dabru sagalee ummata Oromoodhaa walitti qabuudhaan yaada isaa ummata Oromoo biraan kan geggeessaa ture akkasumatti galateeffachuu barbaada. Itti aansuudhaan gadaa.com osoo hin galateeffannee fi maqaa miidiyaalee kanaa osoo hin dhoyne dabruun barbaadu. Sagantaa haarawaa waggaa tokko ayyaana guddaa kan godhatee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biyyoota Awurooppaa fi biyyoota Eeshiyaa keessatti bara kana keessumaayyuu torban tokko kan hin caalle ayyaana isaa gubbaarratti argamuu dhabuudhaan nutis biyyoota alaa keessatti warri argamnu akka waan ayyaana irratti argamneetti hiriyoota keenya kan ayyaana san irratti argaman bagan ammas ayyaana waggaa saniin isin gahee gammachuu guddoo miidiyaa adda addaa irraa nu dhageessiftan jechuu fedha. Itti aansuudhaan raadiyoo daandii haqaa yeroo gabaabduu keessatti waltajjii isaatii fi haasawaa isaa kan namatti mimmi'aawuu fi sagaleewwan isaa ummata Oromoo biraan ga'uu fi ummata muslimaa biraan ga'uudhaaf daangaa isaa kan himuu hin dandeenye jaalaltiin ummata Oromoo fi muslimaaf qabu kan muummee hin qabne isaanis akkasumatti galateeffadhee bira dabruu barbaada. Galata bichaa osoo hin taane galata imimmaaniitiin galata jaalalaatiin bagaa ramadaanaan isin gahee isiniin jedha hordoftoota amantaa muslimaa addunyaa gubbaa irratti argamtan hundumayyuu. Afrikaa TV irraa kan dabruu fi sagaleewwan ummata Oromoo miidiyaa adda addaa keessaa kan dabranis isinis jaalalti isin ummata Oromoodhaa qabdanii fi ummata Oromoo biratti miidiyaan keessan fudhatamaa ta'uudhaan dhibbaa dhibba irratti
tokko lama miidiyaa uummata Oromoodhaa lakkaa'ee fixuu waan hin dandeenyeef bagaa ayyaana kanaan isin ga'e jechuufidha. Carraa biyya keessaatti kan argamanii fi barattoota ijoollee Oromoodhaa jaalala ilmaan Oromoodhaa kan qabsoo guddaa taasisan yuunivarsiitoota adda addaa irraa, kaampaastoota adda addaa irraa, doktortoota, barsiisotaa fi jaalleewwan wareegamtoota ilmaan Oromoodhaa qabsoo guddaa kan taasisan hunduma isaaniitiyyuu osoo nagayan gaafannee fi osoo isaan hin galateeffanne bira dabruun barbaadu. Horaa bulaa dagaagaa bal'adhaa sagantaa itti aanuun hanga walitti dachaanutti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu walaabuu baale bakka argamurraa.